Didee osoo hin deessu jaalala onnee tokko qabsiifte belbela na tolte haasawaala bifaa fi unkaa kan kee caala arrawaan michooytuun Didee osoo hin deessu jaalala onnee tokko qabsiifte belbela na tolte haasawaala bifaa fi unkaa kan kee caala arrawaan michooytuun gala iftaaniin deebi'ee silaala. Kafuni kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda olaa'u miidiyaa kanneen sagantaa tamsaasa qallachii kan hordofaa jirtan qophii addaati. Qophiin addaa keenya har'aa kan irratti fuulleffachuu qophii dargaggootaati. Dhiyeenya kana keessa gulantaa tokkoffaa gulantaa lammaffaa jechuudhaan qophii shamarrootaa qopheessinee isiniif dhiyeessinee jirra. Marri har'a immoo qophii addaa dargaggeessa Oromoo tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Sagantaan har'aa kutaa tokkoffaa kutaa lammaffaadha. Dargaggoota irratti kan hin qabadhee isiniif dhiyaadde obboleessa keenya kallattiidhaan istiidiyoo madda olaa'uutti argamudha. Sagantaa keenya gulantaa tokkoffaa, gulantaa lammaffaa, gulantaa sadaffaa jechuudhaan qophii shamarranii wal duraa duubaan isinii dhiyeessuun keenya ni yaadama. Har'as immoo qophii addaa dargaggoota irratti fuulleffatee dargaggeessaa walaloo adda addaa qopheessuudhaan akkasuma immoo karaa diin islaam irrattis barnoota adda addaa barsiisaatiif barachaa kan ture ammas immoo gareelee adda addaa keessatti yeroo dheeraadhaaf ijoollee keenya gargaaraa kan turan garee sochii qeerroo baaleessaa ta'e gaaddisaaf ta'e dhombir keessatti armaan dura dargaggeessa hojii gaarii dalagaa jiru qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kallattiidhaan maqaan isaa eenyu kan jedhu erga isaan wal barreen boodatti sagantaa keenya har'aa irratti kallattiidhaan deebina. Yoo yaa abba ganagaan dhufte obboleessi kiyya kabajamaaf jaalatamaa gara madda olaa'u miidiyaatti maqaa kee erga nu barsiifteen boodatti kallattiidhaan sagantaa keenyatti deebina. Aye, galatoomi. Bismillah, alhamdulillah, rabbi alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hunda dura atis hedduu takka galatoomi ulfaadhu. Carraa kana kennitee sinnaa feeruu keetii fi ittaan sun tarii namoonni nambeeni yoo jiraate maqaan kiyya Mudassir Yuunaa Abduroo yookiin Mudannoo Yuunaa jedhama. Kan hin daadhee itti guddadhee godina Baalee Aanaa Gaasaraa gandaa fi osattis qoloobaa. Ammaaf kan hin jiraadhu biyya buddeenaa Saudi Arabiyaadha. Sagantaa kanarratti kallattiidhaan kan isin biraan geenne dargaggeessa keenya gameessa dhuguma dubbachuu fi mudannoo Yuunaati. Mudannoo Yuunaan kan itti dhalatte godina Baalee akka ta'e asirraa seenaa isaarraa hubannee jirra. Gara sooshaal miidiyaatiinis dargaggeessa beekamtii guddaa qabuu fi hojiilee dansaa dalagaa jiran keessaa isa tokkodha. Mee waan hundaafuu mudannoo Yuunaa gara madda olaa'uutti baga nagaan dhufte kutaa tokko osoo hin taane lama osoo hin taane yeroo hedduu gara madda olaa'uu sagantaa adda addaatti armaan duras dhufaa turte har'as immootu carraa argatteetiin gara madda olaa'uutti dhuftee jirta. Waan hundaafuu baga nagaan dhufte siin jedheen jira. Mee dhuguma dubbachuuf sagantaa har'aa irratti kallattiidhaan keessummaa kenna marsaa lammaffaa taatee jirta. Kanaan wal qabatee mee maaltu sitti dhagahama akka dargaggeessa Oromoo tokkoo fi akka dhalataa naannoo tokkootti madda olaa'uu irratti yeroo lammaffaa carraa argatteerta. Kanaan wal qabatee maaltu sitti dhagahama? Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko galatoomi ulfaadhu malee deebii si galteeffachuu barbaada. Osoo haalli naaf fayyamee deddeebi'ee of qofaa dhiyaachuu qofa hin taane wantoota hunda jirullee dhiyeessee carraa kana fayyadamuudhaan hawaasa kiyya ittiin tajaajila miidiyaa kanatti jechuudha. Hedduu takka gammadaadha. Hawwii kootis. Hoteellee waan kanatti yeroo dheeraa nama dhiibbaan irratti godhaa ture keessaa galanii kan kennan irraanfatamu gammachuu guddaan dhaga'ama. Galatuun ulfaadhuu xiqqoo sagalee gabbu'ee jira natti fakkaata. An dhaga'utti jira daawwattoonni keenya kan dhageeffachaa jirtan hanqina sagaleetiif nuuf tolchaa isiniin jechaa sagantaa kana kan isin biraan gahaa jiru gara foddaa madda olaa'uutiin mudannoo Yuunaa dhuguma dubbachuuf yeroo hedduu waan adda addaatis keessaan waan editingii haa ta'u waan tokko tokko wal gaafachaatiin isas gaafachaa innis waan beeku na gaafachaa miidiyaan kun akka jabaatuuf nama na jabeessaa turan keessaa nama adda dureetti dhugaa dubbachuuf isa argeef osoo hin taane jechaadha. Waan hundaafuu isaa wajjin turtii godhaa jiru kanarratti waa irraa hubanna jedheeti. Mee mudannoo Yuunaa armaan dura yeroo biyya turtetti ogeessa fayyaa turte moo maalidha yeroo hedduu gaawunii adii tokko kaawwattee suuraa wayiin argeen ture armaan dura waa'ee sanii irraa xiqqoo nu dubbattee gara sagantaa keenyaatti deebiin. Laa ogeessa fayyaallee hin turre barnoota osumaan xumuriin adda kute yeroo biyya jirutti qeerroma ture bara 2016 keessa yeroo fincila diddaa gabrummaa sana warra dhagaa karaa gubbaa guuraa ture san keessaa hiree saniin biyyarraa ari'atamne hanga irraa alhamdulillah biyya namaa keessa jirra.
Galatoomi sagaleen hanga ammaatti xiqqoo si gadi fagaatee jira. Hanqina sagalee Sagaleen ni keellee irratti mul'ata. bira fagoo Kanaaf jira. of qolcha isin jedha. Aga inni sagalee sirreeffatu daawwattoota keenya turtii gaarii isin jedha. Sagantaa keenya kan dhaggeeffachaa jirtan gara foddaa madda walaabuutiin ani qopheessaa sagantichaa falmataa roorrooti. Waa'ee mudannoo yuunaa yoo dubbanne dargaggeessi kun nama walaloo adda addaa qopheessuudhaan dhugumatti dhiyeenya kanatti ispeeshaalii walaloo jaalalaas kan of keessatti makatee nan dhiiftee kan jedhu walaloo adda addaa akkasuma mootu oolmaa Oromoo fi Oromiyaa kan mul'isaa jiru YouTube chaanaaliidhaan qabatee dhufee jira gara Feesbuukaatiinis mummuree gadhiisa. Isarra dhaabbadhee sinaan immoo qooma dhaadhee dargaggeessa kana gara madda walaabuutti fideetiin taalantii isaa kana daawwattoota kiyyattiin argisiisuun qaba jedheetiin qabadheen dhiyaadheen jira. Akeekaaf kan madda walaabuu akkuma armaan dura dubbachaa turetti dargaggoota taalantii adda addaa qaban fuuneetiin gara madda walaabuutiin fuunee simbiraan geenneetiin hawaasa keenyaan wal barsiisudha. Yoo kana jedhuu mudannoo yuuna hawaasa keenya haaraa osoo hin taane taalantii inni qabu kana kan inni of keessatti dhokse kana hawaasa keenya biraan gahuudhaaf malee inni keessummaa haaraa naaf ta'e yookaan sooshaal miidiyaaf keessummaa haaraa ta'e osoo hin taane namoonni hedduun gara YouTube chaanaaliitiin isa quban qabdan sanarra dhaabbachuudhaan YouTube chaanaalii isaa kana akkamitti jabeessuu qabna kan jedhu illee waliin mari'anna jechaadha. Dhiyeenya kanatti immoo inumaayyuu viidiyoolee ajaa'ibsiisoo sagalee babbareedaan editingii bareedaan qabateetiin gara marsaa sooshaal miidiyaa keessa gara feesbuukaatiin gadhiisaa jira. Kanarra dhaabbadhee namoonni koomentii kennaafii jiran dhuguma dubbachuuf ijoollee goloo Oromiyaa isaan birooti. Ijoollee naannoo jiddu galeessa Oromiyaa, baha Oromiyaa, dhalattoota naannichaarra yeroo hedduu namoota naannoo biraatiin jabeeffamuun argaa. Kuni ifaan ifatti dubbachuu danda'u qabna. Dhuguma dubbachuuf taateen madda walaabuu irratti raawwatamte. Taateen akkasii sun hedduutu jira waan taateef obboleewwan keenya. Jabaa ofii abbattu jabeeffata, jabaa ofii abbattu tiikfata, jabaa ofii abbattu kaasallee kuffisallee ilmaan Oromoodhaa kanneen kutaa biraa koomentii gaarii kennaafii turtan amma sirra deebi'ee maqaa madda walaabuu galatoomaa isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya ammootu kan komii isinitti dhiyeeffadhu, kan qeeqa isinitti dhiyeeffadhu waan kenna taataniif waan obboleessa keessan ta'eef akkasiin na hubadhaa isiniin jedha. Mudannoo yuunaa mee dhiyeenya kana keessa walaloo ajaa'ibsiisaa qopheessaa turte. Walaloon kee keessaa yoo tokko dhimma jaalalaa irratti fuulleffata. Koomentii wayii argee yuunaa ni jaalatti mudannoo yuunaa ni jaalatte kan jedhus namoonni hedduun barreessaa turani. Dhimmichi walaloo sanii maali jechuun duratti mee YouTube chaanaalii armaan dura banattee jirtu YouTubein kee amman tanattiin arguun jira waan taateef. Walaloon hedduun na bira jira. Waan kitaaba tokko ol ta'uu danda'antu jira yeroo baay'ee kennama kana alhamdulillah rabbumarraa garuu yaadiidhaan gabbifadhee deebi'ee yeroo baay'ee barreessa. Ani ergaa wayii si dabarsuu barbaade afaaniin akkasitti haasa'urra gamasiin yoo barreesse caala waan keessa kee jiru ibsachuu danda'a. Kun ammoo kennama rabbiiti alhamdulillah. Kanaaf yeroo boqonnaa kiyyaa yeroo aarullee haa ta'u yeroo gammadu waan hunda keessatti jechuu adeemsa jiru jireenya kiyyaa keessatti waan keessa dabarsan waan na gammachiisillee waan na gaddisiisillee waan argee bira kutallee jechuudha waan mudannoolee naa ta'e waan muuxannoolee naa ta'e numan barreessa guddaa jira kuusaa kiyya keessa walaloo baay'eetu jira amma yaadee yoo jedhu na bira taa'uun kun faayidaa naafillee hin qabu hawaasa kiyyallee bira gahuu hin danda'u kanaaf addaan qoqqoodee mata dureedha gama sagaleetti deebisee gurra hawaasa kiyyaan gahuu qabaa jedhee YouTube channel haaraa kireet godhee Mudassir Yuunaa akka jedhamu maqaa kiyyaan jechuudha. Dhiheenya irratti fayyuu eegalee walaloo san amma taatamu jettu Simoo jedhama dureen isii waa'ee jaalalaati miti. Hanga xumuraa yoo hin dhaggeeffatin waa'ee jaalalaa namatti fakkaata. Akka nama miidhameetti kan hin barreesse. Walala irraa barreesse jechuudha. Walalatti nu miidhaa ture yeroo dheeraa. Walala irraa barreesse. Xumura isaa immoo yoo guutuu dhaggeeffatan namaaf ni hubatama. Simoo jedhee akka nama na miidhatti kan barreessuun wallaala ana qofaa miti wallalli kan namoota akka kiyyaa baay'ee miidhe. Kanaaf kan inni irraa barreesse jalqaba Simoo ta'e sun walaloon sun waa'ee koomentiin namoota baay'ee akka walaloo jaalatti hubatanii akka nama jaalatee miidhametti akkas fakkaata jechuun bu'uurri isii yoo ilaalan. Garuu isiin wanti irraa barreeffamte wallala irraayi YouTube kiyyaadhaan jira namuu dhaqee dhaggeeffachuu danda'a. Mee mudannoo yuunaa dhuguma dubbachuuf iccitiin walaloo Simoo kan jedhu sun maalidha? Iccitiin isaa armaan dura jaalattee biyyatti biyyaa baate moo umrii dargaggummaa mana barumsaa elementarii jira mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa mee of duuba deebisee wanti sun waan si yaadachiisu wayii miira akkasiin sirraa argaan ture.
waan san yaadatteetiin miira keessa galtee barreessite moo erguma biyya baqattummaa seente waa si mudatan dhugaa dubbachuuf simoo san namoota hedduun dhaggeeffachaa ture. Namoonni hedduunis gara YouTube chaanaaliitiin akka hordoftan abdiin qaba. Simoo jedha maali laata wanti suni mee dhuguma dubbachuuf seenaa isaa dhugaa irratti dhaabbadhu. Ani waloo akkaataa baay'ee barreessaa namni aartii keessa jiru kun waloon aartiidha. Aartii jechuun akkaataa waan tokko ittiin ibsuu dandeettudha. Amma galmee kiyya keessa isin mul'isee kitaaba tokkotu jira. Kennaa kee jedha maqaan isaa mata dureen isaa jechuudha. Barreessee qophaa'ee lafa jira. Waloo qofa guutummaa isittu. Gama jaalaa keessatti jaaladheellee argadhee jaadhee dhabeellee jibbeellee ganameellee wanta ani fakkeessee hin barreessine hin jiru. Gama hundattuu jechuudha akka nama ofii kiyyan irra ga'eetti nama jaalatee argatee nama jaalatee dhabee nama gane nama ganame akka hundattuu jechuudha wallattii silaa jaalalti tun jirtuun hundattuu jibbaallee hattaan jechuudha. Mata dureen takka fa'aa yeroo baay'ee namni jaalala qofarraa barreessa. Si haa ga'u jibbaan koo kan dugda koo irraa madde onneen jaalalti onni irraa madde mire. Mees biratti siin qaba. As biratti mudannoo yuunaa bakka simboo tanarraa osoo socho'ini walaloo nan barreessa jechaa jirta. Walaloo hedduu of biraa qaba gara YouTube chaanaaliitiin dhiyeessa jechaa jirta. Asumaan warri nu daawwachaa jirtan Mudassir YouTube chaanaalii isaa liinkii maddoolaabuu jala nan kaayaa gara peejiitiinis nan kaayuuf yaalaa gara tiktookitiinis jechaadha. Mee dhuguma dubbachuu fi mudannoo addaa qabdaa namoonni walaloo jaalalaa nu barreessin jedhan keessaayyuu shamarras haa ta'u warroonni dhiiraa maaliif taalantii uumamaa qabdaa? Anas dabalatee tarii namoonni si gaafatan jiraachuun mala dhuguma dubbachuuf. Mee taateen akkasii si mudatee jira keessaayyuu ganamuun jaalala kaleessa waliin turaniitiin booda irratti ganamuun akkasuma mootu jaalala kaleessaa kunuunfachuuf kan waliin jiranillee mudannoo qabdaa waan akkasii sanitti hiriyoota keetirraa. Laa jalqabatti anna muslimaati. Nama jaadhu jaadilleen qabu yoo qabaadde haadhuma manaatii galatti himaani malee nama muslimaa tokkoon akkas jaalattee qabdaa jechuun ni ulfaataadha. Irraalee ni eegamu. Namni muslimaa tokko dargaggeessa muslimaa tokko wanni qabaatu danda'u haadhuma manaa isaati. Waloo jaalaa barreessuun waan hawaasa keessa jiru waan ta'eef barreessa. Akka hundattuu jaalatanii keessa gosa baay'ee jira. Jaalattee ni argattaa, ni dhabdaa, yookaan wal jaattan gargar baatanii, yookaan si gantii yookaan ni gantaa. Wantoota baay'ee jira yookaan rakkina gargar isin baasa. Itti balleessitee gargar baatanii. Akka hundattuu waloon nabee ni jirti. Waloo baay'ee jira. Amma takka fa'aa dhiifama naaf hin godhin jetti. Gaafa san fa'aa dhiifama naaf hin godhin jedhama ture isii. Dhiifama naaf hin godhin. Mee dhuguma dubbachuuf koomentarra dhaabbadheetiin gaafii si gaafachaa jira. Tarii hiriyootuma kee haa ta'u namoonni si beekanis haa ta'u walaloo jaalalaa nu barreessisiin jedhanii si gaafatan jirani namoonni barreessiteef jirta. Fakkeenyaaf dandeettii kee kanarra dhaabbatanii namni biraa yookaan hiriyyumti kiyya yookaan immoo namni ati beektu hiriyyaan kee si bilbileetiin yookaan si barreessee mudannoo yuunaa walaloo jaalalaa na barreessi kaleessa nama wayiin jaaladheen ture ofii kiyyaa barreessuu waan hin dandeenyeef na barreessi namni siin jedhe jira mudannoo kee keessatti barreessa walaloo waan taateef. Yaa ni jira jaalala qofarratti miti waan baay'ee qofarratti namni jaalatellee akka jaalsan isaa ibsuudhaaf wal dhabaniillee wal dhabbisan maaliif nagamte waan jedhu wayii waan akkasillee ibsuudhaaf walaloo qofaa miti akka sirbaattuu ka barreessee namaa kenne ni jira dhimma jaalaatii wal qabatee jechuudha. Sirboonni hojjetamanii Meegaa walaloo keessan namni hoggaa si deebisan ittiin milkoofni kan jiranii walaloon keessum xiqqoo kaleessa anaaf hiriyyaan kiyya yookaan jaalalleen tiyya walitti mufannee turre erga walaloo kee barreessitee na ergite sanitti erge xiqqoo jijjiirama jira jechuudha namoonni galata si galchan jiraatanii. Ni jira nama lama akkas carraa namoota akka lama akkas jedhe fayyadamuu danda'anii jira. Baay'ees ta'uu baatu. Walaloo kana saantumaan barreessita moo akkamitti barreessita duu? Wantoota baay'ee keessatti namni waan ofii wal qabatu wayiiti jechuudha. Akkam. Jaalala qofatti osoo hin taane numa nama gaggaafata deebi'ee waan akkasii numa wal gargaara namni. Walaloo akkasii sana eessarraa argatan duuba YouTube chaanaalii keetirraa immoo peejirraa argatu. Ni jira YouTube chaanaalii keerraa fe'uu eegaleetiin hin jira. Dabareedhaan inshaallah ni fe'a guutumayyuu sagalee deebisee wal duraa boodaan jechuudha ni fe'a. Mee yeroo ammaa kanatti akkuma beekamu isaaniin hedduu akka mul'isaa jirutti yookaan qorannoon hedduu mul'isaa jirutti bultiin dargaggoota jidduutti yeroo diigamu argaa jirra. Kana irratti xiyyeeffattee walaloon barreessuuf deemtu jira yookaan immoo barreessitee of harkaa qabdu jira gara YouTube chaanaalii keetiin tarii hawaasni nu dhaggeeffachaa daawwachuu danda'a waan taateef
waa'ee maal hireen irratti jettee? dargaggoota keenyaa yeroo hedduu hiikamaan jira, bultiin diggamaa jira. Kanaan wal qabatee tarii wanti ati qorannoo gootee akka ogeessa barreessaa tokkootti of duratti furmaata keetu yoo harkaa qabaatte yookaan mootuu of dura qopheessite yoo jiraate kallattiidhaan asuma YouTube chaanaalii keetirraa argachuu danda'a yookaan peejirraa argachuu danda'ani. Mee asirratti yaadni qabdu jira Yuuna, mudannoo Yuuna. Yaa akkasiin jedhe ni jira. Jaala keessatti kallattii garaagaraatiin kan milkaa'e qofa osoo hin taane kan wal dhaballee sababa mataa isaa qaba. Kunillee achuma keessa jira. Sababni wal dhabuudha waan garaagaraatiin namni qabeenya fa'aa wal filatee akkas wal jijjiiramutu jira. Ni jira haala hunda keessatti yoo amma waloo mata dureen isii baay'eedha. Waloo xiqqaate 70 oltu akkas jira bakka takkayyuu. Waan jaalaati, waa'ee aadaa fi seenaati, waa'ee qabeenya Oromiyaati, waa'ee seenaa Oromooti, waa'ee lafaaf lafee kennaati, gosoota garaagaraati. Ni jira wanti hin jirre hin jiru. Galatoomii kan dhaggeeffachaa jirtan gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin qophii addaati. Dargaggeessa keenya mudannoo Yuuna Mudassir YouTube chaanaaliidhaan yeroo dhiyootti walaloolee adda addaa barreessuun beekamtummaa guddaa horachaa jira. Warroonni gara Feesbuukaatiin hordofaa jirtan sagantaan kun sagantaa dargaggootaati. Gara YouTube chaanaalii madda walaabuutiin kan darbudha. Akkasumas immoo gara Mudassiriin YouTube chaanaalii mataa isaa banateetiin walaloo ajaa'ibsiisaa qopheeffatee dhiyeenya kanatti dhageettii guddaa horatee jira jechaadha. Mee jidduudhaan walaloo isaa kana dhageeffachaatiin walitti deebine. Tarii walaloo qabaattee jirta yoo qabaatiin immoo istiidiyoo irraa sira feerra waan taateef. Yaa waaloon na birallee ni jirti garuu achuma sagalee nageessi yoo dubbisuu lama baase garuu hedduutu jira. Yaa itti fufee carraa isaa kenninaa warroon dhageeffachaa jirtan amma sirra deebine kuni qophii dargaggootaati. Mudannoo Yuuna kallattiidhaan istiidiyoo madda walaabuu dhufeen jira. Anis qopheessaa sagantichaa falmataa roorrooti warroonni mana keessan teessanii sagantaa kana hordofaa jirtan gara Mudassir YouTube chaanaaliitiin qophiilee ajaa'ibsiisoo keessaa iyyuu yeroo ammaa kanatti dargaggoonni hedduun jaalalaan dhammaatiin gurguddaan isaan bira ga'ee jira. Jaalala isaanii akkamitti kunuunfatu, akkamitti jabeeffachuu danda'an kan jiru irratti bifa walalootiin qopheessee afaan hawaasaa kaa'aa jira waan taateef kallattiidhaan gara YouTube chaanaalii isaa liinkii kaa'ame jala seentaniitiin dhageeffachuu dandeessanii waan hundaafuu mudannoo Yuunaatti isin deebisa. Carraan keeti. Ayyee waloota akka dhiyeenyatti ta'an sagalee deebisuudhaaf karoora qabu. Mata dureen irraa jira waa xiqqoo daqiiqaa lamas taatu. Maal koo siif haa ta'uu jedha mata dureen. Maal koo siif haa ta'u mee maal narraa feetaa yoon dachee siif ta'e dugda koora deemtaa moo bishaan sii ta'ee garatti na dhugdaa yoon dibata siif ta'e hoo fuula keetti na dibdaa eegduu kee siif ta'ee nageenya kee tiiksuu moo mudiyaa siif ta'ee oolmaa kee gabaasuu miseenjera ta'ee iccitii kee siif dhoksuu moo jaarsa kee siif ta'ee afee dhiqee sukkuumee tarsiisee si raffisu maal siif ta'u tiruu himi sodaatinii ajaja kee guutuuf qophaawaadhaani waan tokko sodaatin waan yaadde himadhu nan dhoksin garaa kee waa yaadde dubbadhu saamunaa kee ta'ee qaama kee wal ga'uu rifeensa mataa kee irraa hanga miilaa loo'uu mataa kee irraa mormatti morma kee irraa qomatti harma kee jidduun ba'ee gadi siiqoon dhuuratti cinaacha bitaa kee irraan achi ba'uu dugdatti dugda kee irra marmaaree as deebi'uu mirgatti laga xaafoo laga daadhii walakkaan keessa ba'uu rifeensa hanga qeessaa baasii malee naanna'uu dubbadhu maaf callista maal koo siif haa ta'uu qubeellaa siif ta'ee tan quba kee irra taa'uu akka kudhaamaatti mormas siidhadhu moo akka zinnaadhaatti mul'isi maradhu booroo kee siif ta'ee deemsa kee miidhagsu moo qabdoo harmaa ta'ee guntuta kee dhaabee durba si fakkeessu mee akkam siif ta'u maal humnarraa feetaa maal sirraa irruudha maal fa'aa siif guutaa lubbuu koo takkatti dabarsee siif laadhu dugda moo mataadha eessatti si baadhu maal koo siif haa ta'u maal koo siif haa ta'u waan feete himadhu moo uffata yaafadhee siif jecha maraadhu ani horii qabaadhee siif hin bitu konkolaataa waan lubbuudha olii maal humnarraa feetaa maa ustayaatiru dubbisitti ulfaate anoo nan filadha yoo carraa naaf laatte akkasi weeloon dheeraadha. Mata duree kanarraa gadi Galatoom ulfaadhu walaloo kana gara YouTube chaanaalii keetiitiin dhiyeenya kana gadhiiftee namoonni hedduun kan koomantiitti kennan sannatti fakkaatu simutti ani walaloon kun walaloo guddaadha. Maal siif ta'u jaa natti fakkaati mata dureen? maal koo siif haa ta'u laa kana gadi hin dhiifne gadhiisuudhaaf maal koo siif haa ta'uudha gadi hin dhiifne kana.
maal koosiifaa ta'u jedha. Wanta taatuuf hoo Yeah. duubaan barreessuuf jirta moo as biratti gaafii gaafattee jirta wanta ofii qabdu hoo dhiyeeffachuuf hangam takka qophiidha amma fakkeenyaaf maal koosii ta'u hoggaan jettu gaafiidha wanti kun gaafii keessira. Jaalalattu gaafii gaafataa jira deebiin isaa akkami laata eessarraa argatu deebii isaa qopheessiteerta moo ganaa qopheessuuf. Gaafii ka maal koosiifaa ta'u jaalallee kootii barreesse waan isin na jettan ka guutuudhaaf qophiidha waan jaalluuf jechuudha. Yaa as biratti amma ati gaafiin kun beektaa gaafii bifuma walalootiin ishii taateef deebisuu dandeessaa maaliif ogeessa tokko waan taateef jiddugaleessummaa nama keetiif yookaan sammuu keessaa qabduuf qofa osoo hin taane jiddugaleessummaa hawaasa kaawwachuu danda'u qabda deebii hawaasa fakkaattee nama fakkaattee deebisuu ni dandeessa jaalala dhugaarra dhaabbattee jira waan hundaafuu sagantaa kana kan isin biraan gahaa jirru gara madda walaabuutiin qopheessa sagantichaa falmataa roorooti. Obboleessi kennaa mudannoo yuunaa yuutuub chaanaalii kee maqaan maal jedha jettee sirra irra deebineetiin daawwattoonni keenya akka beekaniif. Maqaan Mudassir Yuunaa jira. Yoo ta'u bakka maqaa makooteen jira jechuudha. Mudassir hedduun galatoome ulfaadhu meegaa kanatti aansuudhaan dhuguma dubbachuu fi Mudassir hanga ammaatti walaloo xiqqaa barreessitee jirta. Of duratti immoo walaloolee gurguddaa akka qabdus naa dabarsitee jirta. Ilmaan Oromoodhaa yeroo hedduu waa'ee sabiskiraayibii irratti hanqina gurguddaa akka qabnu ni beekte jeetii yaada. Network, okay. Noof kolcha mureettan sirreessaaf shir. Namanna irra bilbilaara. Noof kolchaa isin jedha hanqina teeknikaatiif. Mee mudannoo as biratti wanti si gaafachuu jiru jira. Mee akkamitti YouTube chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu danda'u? Namoonni hedduun iimeela nu gaafata. Yeroo liinkii erganiif sirriidha amma fakkeenyaaf imparshaalii yeroo liinkii erganii seenanii fi yeroo sarchi gatanii seenan tokkoo miti. Hawaasni keenya wanti beekuu qabu yoo jiraate waan beektura anillee dubbachuun barbaada waan taateef mee haala kamiin yuutuubii Oromoodhaa ilmaan Oromoodhaa kana jabeessuu danda'a fayyadamtoonni sooshaal miidiyaa tarii wanti kun namoota daawwatanirraa kafaltii wayii qaba moo maaliif hawaasni keenya bakka kanatti laamsheensi yookaan immoo dadhabbiin mul'ata mudannoo waan hin taajjabde keessa. Namni martuu interneta dhimma mataa ofiitiif guutata dhimma dhuunfaa ofiitiif jechuudha. Walumaan fayyadamu jirra. Fakkeenyaaf nama yuutuuba chaanala mataa kiyyaa qaba. Waan tokko waan na qofa fayyadu yoo ta'e wanti miidiyaatti illee fayyadamuuf hin jiru wanti hawaasa keellee na barbaachisuuf hin jiru. Waan na qofa fayyadu of qofaatti fayyadamuu danda'a. Wanti namni miidiyaa itti barbaaduu fi gurra hawaasa ofiitiin gahuu barbaadu waan hawaasa isaa fayyadu sanaadha. Nama ammoo hawaasa kiyya fayyadaa jedhee waan danda'u dandeettii qabutti fayyadamee gadi ba'e hawaasni isaa nama san simatee yoo ta'u nama tokko erga intarneeta qabaatte sabiskiraayib gochuu fi laayik sheer gochuu fi baasii biraa baasii addaa sin barbaachisu sin gaafatu tola jechuudha. Kanaaf nama kamiyyuu waan inni dalagu irratti jajjabeessuun osoo aadaan nuuf ta'e filatamaadha. Hedduu duraan fa'aa haganan turre amma ta'u haga tokko wayyaa qabna gara tarabbiiti. Of duratti illee kana daran ni fooyyeen abdiin jedhu ni jira inshaallah. Galatoom ulfaadhu asirratti daawwattoota keenya wanti isinii dabalu yoo jiraate nuti liinkii erginee yeroo hundumaa sabiskiraayib godhaa jechuurra mudannoon maqaan isaa Mudassir yoo ta'e madda walaabuu yoo ta'e garuma yuutuubii chaanaalii deemtaniitiin sarchi gootanii yoo argattan googil isin hin gaafatu takka yuutuubii banattanii jecha yoo ammootu liinkiidhaan kaseentan taate googil amma isin gaafata paaswordii isin gaafata bu'aa bayii gurguddaa qaba jecha kanaaf yeroo hunduma namarratti sheer gochuun akka hin danda'amne yookaan ni danda'ama garuu ammootu bu'aa bayii adda addaa qaba miidiyaa Oromoos haa ta'u yuutuubii chaanaalii dhuunfaas haa ta'u kaa'ulamaa gurguddoo miidiyaalee amantaas haa ta'u yeroo hundumaa takka yuutuub chaanaaliidhaan deemtanii madda walaabuu yoo ta'e madda walaabuu jettee sarchi erga godhatteen boodatti viidiyoo beeysa isaa san daqiiqaa takkitti erga ilaaltaniin boodatti ergas ammoo saganticha san hordofuu dandeessanii laayik gootanii koomentii barreessanii mallattoo alaarmii san yoo tuqxan yeroo kamiyyuu notifikashiniin isin bira seenaa yeroo sanitti yoo isin mijaa'uu baate yeroo biraallee ilaaluu dandeessan tooftaa haala kanaan jechaadha. Mudassir dhuguma dubbachuudhaaf yuutuub chaanaalii isaa dhiyeenyatti banate garuu ammoo waan jajjabaa irratti hojjechaa jira. Amantaa namaa tuqaan jiru, qe'ee Oromoo jeeqaan jiru, dhaabbilee siyaasa Oromoo jidduutti dhibee faalaan jiru, wanti inni dubbachaa jiru jaalala. Yeroo ammaa kanatti jaalalli addunyaa kanarraa yeroo dhabametti jaalala hoggaa jennu jaalala biyyaattu jira, jaalala maatiittu jira, jaalala jaalalleewwaniittu jira. Inni immoo umrii dargaggummaa keessa jira waan taateef irra hedduu waa'ee jaalala jaalalleewwanii umrii dargaggummaa irratti xiyyeeffata. Waa'ee Oromoo ni dubbata. Akka gaarii waa'ee Oromoo irraa ni dubbata, ni hojjeta. Feesbuuka isaa irrattis ni hojjeta jechaadha.
Garuu immoo yeroo ammaa kanatti jaalalli waan dhabameef bultiin hedduu waan diigamaa jirtu burjaajiinsa gurguddaa keessa waan jirru dhama jaalalaa irratti xiyyeeffatee sagantaa qophii jaalalaa of duratti akka qopheessu abdiin qaba. Mee mudannoo yuunaaf duratti maal qopheessuuf yaalta gara YouTube chaanaalii keetiitiif? Gama kana yoo rabbiin laffise wanti baay'ee hawwii qaba. Waloolee garaagaraa akkuma isin jedhe waloo baay'eetu na bira jira. Waloo jaalala waloo qeenxee kanneen qofa jechuu osoo hin taane fakkeenyaaf seenaa jeneraal Waaqoo guutuu dhaloota isaa irraan gaafa wareegamaatti waloodhaan qopheessee jira. Kaalii cirrii akkasii, Kajaarraa Abbaa Gadaa akkasii, ka Abdul Jabbaar Hussein akkasii. Gootonni biraallee kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa gootonni seenaa sanillee filadhee madura illee filadhee qopheessee lafa jiru ni jira. Waan jaalaatiif wantoota biraa qofa osoo hin taane wantoota gurguddaa akkanaallee gama yuutuuba kanaatiin illee inshaallah dhiyeessuuf hawwii qaba. Kan ammoo kan gochuu danda'u yoo hawaasa hordoftoota horadhee namni dhaggeeffatu kan jiraatu taate nama biraan ga'u yoo gaafa qabaadhe hundayyuu dabareedhaan baasee gurra hawaasa kiyyaan ga'uudhaaf qophiidha. Kana gochuuf ammootu dubbachuu dirqama qaba. Waan qabeenya kootii, waan biyya kootii, waan biyya ta'uutii, seenaa abboota kiyyaa dubbachuutti, waan Oromummaa fi Oromiyaa dubbachuutti, waan jiruuf jireenya hawaasa kiyyaa dubbachuutti dirqama qaba. Dubbadhe kaffaltii naa kafalaa jedhee immoo hawaasa kiyyaa gaafachuu hin edu hin jedhamulleedha. Kanaaf ammoo tolatti hawaasa kiyyaarraa osoo waan tokkoyyuu hin barbaanne isaanummaan qofti dhufanii haa dhaggeeffatanii fayyadamaa ta'an malee biraan ga'uudhaaf qophiidha yeroo kamitti inshaallah. Bakka bareedinaaf tuute ispeeshaalii namoonni taalentii adda addaa qaban YouTube chaanaalii yoo banatan, peejii yoo banatan kafaltiidhaaf qofa waan banamu waan namni irratti dadhabu waan irratti amaatii geggeessan fakkaata. Dhuguma dubbachuuf yaada bareeda nutu ite hawaasni keenya waan kana keessaa bahuu danda'u qaba. Yooma faayidaas argadde deemee jabaachuun yuunaadhaa yookiin mudannoo yuunaadhaa jabaachuun madda walaabu jabaachuun ilmaan Oromoodha. Gaaf tokko gaafa itti nama fayyadu jira. Gaafa Oromoo itti fayyadu jira. Kanaaf akkasiin nu hubadhaa isiniin jechuun barbaada. Mee dhuguma dubbachuuf sagantaa keenya gooloobuuf daqiiqaa 3 qofatti nu hafe Oromummaan siif maali mudannoo yuunaa? Daqiiqaa takka daqiiqaa osoo hin gahin jechaadha. Oromummaan siif maali? Oromummaanaaf dhiiga kooti. Ati dhiiga malee ergaa ilmaan Oromootiif maal qabdaa? Ilmaan Oromootiif ka ergaan qabu baay'eedha. Sagantaa keenya karraa irratti wal qabsiisne jechuudha. Namni Oromoodhaaf waa godha jedhee gabbaa'e tokko Oromoodhaaf waa godhuudha malee wanni barbaadu waa irraan fayyadamu. Keessayyuu miidiyaa irratti jechuudha. Namni miidiyaadhaan Oromoo fayyaduu gabbaa'e irraa fayyadamuu hin deemu. Kaffaltii yoo argatee guddate rakkoo miti sun miidiyaan madda walaabuu dhaabbanni gogolee kafalee fi yoo guddate rakkoo miti sun isinirraa miti waan keessanii miti. Garuu isin waan isinirraa eegamu tola miidiyaa haa ta'u chaanota dhuunfaa haa ta'u tola koottaa dhufaa waan silaa barbaachisu qofa qubaan gattuqaa dhageeffadhaa fayyadamaa tahaa nama keessanii fayyadachuu hin barbaadu. Galata ulfaadhu waan hundaafuu mudannoo yuunaa fuutee jirta moo ganaa bultii ijaarachuuf? Inshaallah dhiyeenyatti rabbi jedhe. Waadaa walii galtan moo akkanumatti qilleensarra jirtan? Yaa namni wajjinaa isaan hin dhabamu yoo rabbi jedhe inshaallah. Mudannoo yuunaa jireenya baqattummaa keessatti wanti inni raaffanne yoo jiraate maalidha? Wallahi wanti inni raaffanne baay'eedha. Sababnummaan maqaa mudannoo jedhu kanaatti moggaafadhe sababa wantoonni baay'een na mudataniifi tarii daqiiqaan naaf kenname ga'uu dhabuu dandeessi. Jireenya baqattummaa keessatti yeroo waa'ee moggaafama isaa walitti deebina na dhageessi taanaan fakkeenyaaf carraan Oromoo maal ta'ettee adda of duratti? Oromoon ni bilisomti. Shakkiin qabu kun. Inni olti haa bultu malee Oromoon bilisomte Oromiyaallee ni walabamti. Tiktookii akkamitti ajjabdee jirta? Tiktookiin abbaa itti fayyadameef jannata kaaniif azaaba. Gama Feesbuukaatiin hoo maal taajjabdee maal argitee jirta? Hawaasa keenya kaleessaa hedduun gara Tiktookiitti dhufee jira. Feesbuuk irraa fagaattee moo achuma jirta? Hedduun nama Feesbuuk irraa fagaatee jira ammatti gama Tiktookii fayyadamee Feesbuuk irraa sababni irraa fagaataniif harkaa waa barreessu kanatu baay'ata. Tiktook namni waan akkasii hin jiru martuu afaanumaa waan fedhe haasaa kanamaaf gamas dachaa inatti fakkaata gara alcha kiyyaatti.
iccitiin guddaan waa barreessuu irraa qusachuuf gara tiktokitti deeman jecha. Namoota baay'ee warra afaanaa isaan kana harkaan gaafa barreessan hin dubbatu wanni isaan haasan hin galu. Shamarran hedduun gara feesbuukaatiin fuula ilaallu hedduun isaanii hin miidhagan gara tiktokitti yeroo dhufan ni miidhagan. Iccitiin jiru maal mee asirratti mudannoo yuuna? Iccitii waan kanaaf filtara maa kun gaafiin qabu. Mee dhuguma dubbachuudhaaf dhaamsi dabarsitu warroota fayyadamtoota tiktokiitiif ergaan qabdu yoo jiraate keessaayyuu walooma Oromoo fi Oromiyaa irratti daqiiqaa takka waan hin guunnetti ergaan dabarsitu yoo jiraate fayyadamtoota tiktokiitiif. Yaa wanni kun miidiyaadha. Viidiyoon keessaayyuu akka feesbuukaatiin viidiyoo namatti waraabame ta'a. Haga dhaabbanni tiktok kun badutti tarii namoota baay'een banatanii tiktokii akkaawuntii bilbila gaafa jijjiiraman achuma nafaa immeela isaan beekanii harkaaf. Wanni sun akkasuma ta'a yoo dhaabbanni tiktok kun guutummaa bade malee akkasuma ta'a. Atarra waan fokkataa dalaguu dandeessa. Booda nama guddaa ta'e ilmaan horachuu dandeessa. Ilmaan kan kee ilmaan keetiillee arganii itti qaanfatan. Waan fokkataa dalaguun fokkosachuu gaariidha. Waan gaarii gaafa dalagde immoo akkasumatti namuu siin bonaa deema. Sanirraa kaafe waan toltu yoo dalagde aada namni daawwatuun khayrii sii qabdi. Hamtu yoo dalagde aada namni daawwatuun sirra deemaa deemti. Kanaaf yoo itti fayyadamte siifillee toltuun sun gara jantaatti hamtuullee yoo dalagde gara zaabaatti. Sababa tiktokii kana fayyadamte jechuudha. Namni miliyoonni baay'ee yoo ilaale fakkeenyaaf miliyoon tokko yoo ilaale viidiyoo itti dalagde tokko waan haraama irratti sirra deemti diliin. Khayrii irratti illee miliyoon tokko ilaale akkasuma siif deemti. Kanaaf ittiin of gubuufillee ittiin of jiraachisuufillee tiktokiin akka abbaan itti fayyadame jechuu barbaadeeti. Tiktokii fi feesbuuka osoo filadhu siin jedhanii kan filatta yeroo kanatti tiktokii fi feesbuuk keessaa kan filatta. Feesbuuka filadha. Yaa iccitiin isaa nu bilisoomse. Waan baay'ee ittiin taa'ame. Ni yaadatte taanaan qabsoo qeerroo Oromoo keessatti 2014 irraa jalqabee ilaa hanga jijjiiramaatti Oromoon gara feesbuukaatiin afaan tokkoon gandaan amantaan osoo waliin gaadiin geggeessaa ture. Kana ni amantamoo akkamii as biratti? Wayii nu galcha kan namni falmuun jira maan jiru. Dhiyeenya tokko poolisii barreeffamaallee taatee turte gara feesbuukaatiin namoota qubee hir'isanii qubee dabalan irratti yaada kennaa turte hojii san dhaabdi mootti fufteerta. Yaa dhiibaa ture yeroo tokko fooyyessu haga tokko namni fooyya'ee jira anillee jalqaba beeku gaafa jalqaba feesbuuk fayyadamuu eegalu. Barreessa osuma beekuyyuu xiyyeeffannoo ittiin kennu ture akkuma fedhe ta'a ture. Boodarra immoo xiyyeeffannoo itti kenneen sirreesse namni kamuu xiyyeeffatuma sirreeffatuuf waan jedhuuf malee waan biraatiif miti. Iccitiin diigamiinsa bultii yeroo ammaa kanatti maal jettee yaadda akka dargaggeessa Oromoo tokkootti? Soba. Hayyamee as biratti dhuguma dubbachuuf dargaggeessa tokko fuudhuuf ulaagaan barbaachisu maali? Dafiitii daqiiqaatiitti fayyadamtee yaada kennuu dabarsuu dandeessa. Fuudhuudhaaf wanni si barbaachisu jalqaba sammuu kan kee amansiisu jalqaba sammuu kan kee hidhannoo qopheessuudha beeketi. Dorgommii seentee moo immoo amaan jalqaba sammuu keetiin immoo jettee amansiisu irra jiraata. Tokkoffaa sammuu kan kee fuudhaaf hidhachiisuudha. Sanirraa kaafee nafaquu danda'uudha akka rasuulli kennan san. Dubartii takka nyaachisuuf obaasuu dara baasuu dandeesse. Fuudhii jedhan. Akkasii mana ijaarrachuun makiinaa qabaachuun kun ulaagaa fuudhaati miti. Jaalala horachuudhaaf mallaqa barbaachisa moo jaalala dhugaa barbaachisa? Kamtu irra barbaachisaadha? Jaalti dhugaa jiraatte ni dhufa qabeenyi. Yoo jaalti dhugaa hin jiraanne anillee waan qabu asiin achitti ishillee achiin asitti ni baraata. Maamiltoonni keessi hordofanii xalayaa jaalalaa yoo si barreessan qilleensarra oolchuuf balbalti kee banaadhaa gara YouTube chaanaalii keetiitiin. Daawwattoonni kee xalayaa barreessanii yoo si ergan kallattiidhaan qilleensarra oolchuuf qophiidha. Qophaa'aadha. Kallattii kamiin si argachuu danda'an? Telegiraam moo Messenger? Yeroo baay'een miidiyaa hundarraa feesbuuka caala fayyadama. Messenger argachuu danda'an. Maqaan feesbuuk keetii maal Nama jedhama? kamiifillee ammoo ni deebisan. Ergaa nama kamiituu ni deebisu tokko channiisu. Namoonni hedduun dandeettii osoo qaban dubbachuu sodaatanii barreessanii kan kaawwatan ni jiran. Yoo isaan si ergan qilleensarra oolchuuf balbalti kee banaa walumaa galatti. Haga fedhe haa ta'u kutaa kutaatti qoodee haga fedhe yoo baay'ate qilleensarra oolchuudhaaf qophiidha sagalee deebisee.
Galatoom ulfaadhu turtiin wajjin goonee dargaggeessa gameessa mudannoo yuunaa gara mudassir YouTube chaanaalitti nu hordofaa isiniin jenna. Hanqina teeknikaa darbee yoo jiraate nuuf kolchaa isiniin jecha kutaan tokkoffaa dargaggeessa gameessa kallattiidhaan YouTube chaanaalii bolees kenna mudannoo yuunaa irratti xiyyeeffachuun isin biraan gaa turre asirratti goolabna. Kutaa itti aanu mootu anumaa wajjin YouTube chaanaalii isaa irratti viidiyoo wal fakkaatuun haaluma kanaan argattan jeetii yaada waan nu dhaggeeffataniif galatooma atis mootu aarsaa gootee sagantaa kanarratti affeeramtee dhufuu keetiif ulfaadhu siin jedha waa hedduu wajjin dalaguu dandeenya waa hedduu wajjin dubbachuu dandeenya wal wajjin waa hedduu dhiibuu dandeenya waan hundaafuu galatoom baga nagaan dhufte baga nagaan gara maddoolaa dhufte irra deebi'eetiin. Ayyatilla carraa kana kan keessatti affeertee hawaasa Oromootii waan agarsiisuu keetiif yeroo garaagaraatti deddeebi'ee sirna mul'ataa jira. Galatoomii ulfaadhu sun jechuu barbaada. Akkasuma wanti gochaatiin jirtu waan guddaadha. Wal beekna. Bu'aa bayii baay'ee keessa dabartee bakka tana geettee ammallee jabaadhu itti jechuu barbaada. Galatoom ulfaadhu thank you obbolees kiyya qaalii baga nagaan dhufte siin jedhee si geeggeessuuf ammootu akkuma nagaan si kabajetti amma immoo si geeggeessuuf dirqamee jira. Waan hundaafuu ani qopheessaa sagantichaa falmataa roorrooti waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Didee osoo ndeessu jaalala onnee tokkabsiifte belbela na tolte haasawaala bifaa fi unkaa kan kee caala arrawaana milchooytunin. Didee osoo ndeessu jaalala onnee tokkabsiifte belbela na tolte haasawaala bifaa fi unkaa kan kee caala arrawaana milchooytunin gala iftaaniin deebi'ee silaala. Jema afenarra abdi tomana dorkite mala. Didee osoo ndeessu jaalala onnee tokkabsiifte belbela na tolte haasawaala bifaa fi unkaa kan kee caala arrawaana milchooytunin gala iftaaniin deebi'ee silaala. Jema afenarra abdi tomana dorkite